hiikkaaniin ani milkiidhaaf kennuutu akka milkii sana argachuudhaaf wareegama kafaluu godha. Waa'ee guddina xiyyaatiif waa'ee milkii xiyyaa sana akkan ani as keessatti hiikeetu guddina arbaatis hin argan, kumbii arbaatis hin argan, hiikkaan arbaatis hin argan, gurra arbaatis hin argani, qaama isaa guddaa kanas hin argani, miila guddaa arbaa kanas hin argani. Isaanii kan hin argamu. Akka nuu galetti haasu. الشما دوتوتا خينيا بك جرت مرتونا جايا في قدنا في رحمة ربي قدات الاستيقاظ إيجا سجنتا رانتنا سجنتا سينا تكن سينا سون اسمال جت سيدا نموني الدون جرو في خجرات في خجرو حواسا جرات يدو جرابي تاني أتي ورا جرو تنتهي جراتا جرو جرو حواسا جراتا مال جتو دغافتكو حيون نما حيولا namni kun walloleeti hawaasa san keessatti namni wallolee waccinqee isa cinqee beekta san ummata kana barsiisuudhaaf maal godhe namoota ija hin qabne nama torba fide nama ijaan hin argine nama ijaan hin argine kana fidee arba guddaa tokko fidee jidduu isaanii kaa'e amma jarri torbanuu ijaan hin argan arba kana guddina arbaatis hin argan kumbii arbaatis hin argan, hiikkaan arbaatis hin argan, gurra arbaatis hin argani, qaama isaa guddaa kanas hin argani, miila guddaa arbaa kanas hin argani. Isaan hin argani. Imaajin godha. Duuba maal godhee hayyee je'eeni tokko dhaqeetitti tuqe guutuqu gurra tuqe. Gurra arbaani beetanii mi hayyee gurra tuqe inni gurra jechuu hin beeku arbi kana jeediti akka isaa galeetti describe godhe arbasa. Koonillee dhaqeetitti kumbii arbaa tuqe arbii kumbitanaa see khoni si deemeeti wannasaa san ilkee arbaa san tuqee arbi kanaa jedhe khoni si eegee arbaa tuqeetiti arbi kanaa jedhe khonis miila tuqeetiti miila akka mukaa waan akka mukaa takka arbi kana jedhe san boodan walloluu jalqaban arbi akkana ja'a khonis arba akka kumbii sanitti himaa describe godha akka sagalee sanitti khonis akka gurraatitti hima arba namu akka sagaleetti haasa'uu jalqabanii walitti wacuu jalqaban. Hayyuun kun jidduu taa'ee dhaggeeffata. Jara kana hundaa'u jara kan hunda taa'eetii eegguun fi isaan wacansan waca isaanii san dhaggeeffata. Kana jechuun obboleettii kiyya obboleessa kiyya waan takka irratti mata duree takka irratti yookaan immoo subject maatarii tokko irratti fakkeenyaaf biyya oguu jennee hundi keenya waa'ee biyyaa bifa tokkoon ilaalla akka tokko yaadna jechuun miti. Milkii ogguun fi jennee milkii ani ogguun fi milkii jee warreen na laaluutti jirtan kun hedduudha. Hundinuu akka isaa galetti akka isaaf hubatametti hubatee deema. Ayyee ogguun fi fuudhaa heeruma jenne akka nuu galetti haasofna. Ogguun fi maatii jenne akka nuuf galetti haasofna. Ogguun fi hard work yookaan jabaatanii hojjechuurraa haasofne akka naa galetti akkasii galetti haasofna. Kana jechuun garuu obboleettii obboleessa kiyya adeemsa keenya irratti maaltu jira dhiibbaa kamuu uumutti jira. Maaliif jennaan milkiin isa sammuu isaa keessa jirtuu fi milkiin sammuu teetee keessa jirtu adda adda. Ammoo nu lamaanuu mata duree tokkorraa haasa'utti jirra waan seenuuf. Mata dureen teenya tun hundinuu takka waan taateef mata dureen isii milkii yookaan jijjiirama yookaan guddina yookaan barnoota yookaan jijjiirama sammuuti. Mata dureeleen kun tokko ta'uu ni mala wal fakkaata. Ammoo akkaataan nuti mata dureelee ta'a ittiin hubannu akkaataan ati hard workidhaaf yookaan cimanii hojjechuudhaaf yoo taate takkaaf hiikkaa ati kennitu sani hiikkaa hawaasni bal'aan kennuu miti. Hiikkaan ani milkiif kennuu fi hiikkaan ati milkiif kennitu adda adda. Hiikkaalee santu immoo hiikkaa nuti waan saniif kennine hiikkaa ani biyyaaf kennuutu akkam biyya saniif wareegama kafalu na godha. Hiikkaan ani milkiidhaaf kennuutu akka milkii sana argachuudhaaf wareegama kafalu na godha. Hiikkaan an kennirra dhaabbaddeetiin reaaktii godha yookaan hiikkaatii sanarra dhaabbaddeetiin miira natti dhagahamuu fi adeemu keessatti yookaan tarkaanfachuu qabu keessatti hiikkaan sammuu tiyya keessatti waa'ee milkii san yookaan waa'ee adeemsa kiyyaa san waa'ee guddina kiyyaatii fi waa'ee milkii kiyyaa san akkanani as keessatti hiikeetu akshina kiyya yookaan gocha kiyya maal godha jechuudha dhiibbaa irratti uuma jechuudha. So
guni fi waa'ee bara haaraa haasofne yookaan guni fi bara waa'ee guddinaa haasofne ana meeroo hedduu waa'ee guddinaatiin haasawu waa'ee guddinaa kaniin haasawu kan akka itti naagaleetti haasawutti akka itti sii galutti atiitu murteessa so wanni kaleessa naagale sun dhuguma garuu milkiirraa amma hagam milkiirraa beeyna ulaagaalee milkiin barbaaddu hagamin beeka irreedduun keenya ulaagan milkiin barbaaddu tana ulaagan milkiin barbaaddu jee yooni finisin gaafadhe koomenti irratti meenaa barreessaa obboleeyyan kiyya ulaagan milkiidha maalii akkasitti fakkaatutti isin ajaa'ibsiisa namoonni hundinuu ulaagaalee milkiidha ta'ii fi sehan yookaan ta'ii fi beekan achirra naqaan koomenti irra nuukaa irraa barannaa olirraa barannaa so ulaagan milkiidha siif maal irreedduun nama ulaagan milkiidha akkuma isinuu kaa'uudhaaf deemtanii mini keessanii miti sun hundinuu akkuma jirtutti tahee dabalataan ulaagan milkiidhaa garuu guddoon parsantaa 90 teessin keessan tuni parsantaa 10 ammoo ulaagan milkii akka addunyaatti egaa akkuma beeytaniis jijjiirama sammuu irratti abbaan jijjiirama sammuudhaa keessattuu akka Ameerikaatitti namicha dura akka Think and Grow Rich kitaabni jedhamu katabamu yookaan barraa'u godhe abbaa Ameerikaatti jaaniin abbaa diinagdee Ameerikaatti jaaniin Andrew Carnegie. So, isaatiitu kitaabni kun Think and Grow Rich kun amata 30 amata 40 ol irratti investii godhamee akka kitaabni sun bahu godhe. So, definitionii warreen raantana milkiirraa kitaabni barraa'u jechuun akkaataa namni kun itti guddatu nama hedduutu kitaaba hedduu even biyya teenyatti namoota hedduutu kitaaba hedduu barreessee magaalaadhaaf oolchaa jira hawaasaaf gumaachaa jira. Eessarraa bu'uurri isaa jettanii yoo kan nagaafattan taate bu'uurri milkiidhaa maalii jettanii yoo kan nagaafattan taate qabeenya ati qabdu yookaan cimina ati qabdu yookaan beekumsa ati qabdu yookaan maatii ati irraa dhufte yoo waa immoo barnoota ati kaleessarraa dhufte kana hundaa miti milkiidhaaf milkaa'uudhaaf ati barbaadu keessattuu jaarraa 21ffaa keessattuu yeroo ammaan tana namni sooshaal miidiyaa irraa karaa adda addaatiin beekumsa adda addaa argatu anarraan tana beekumsa afaanii hin qabu yoo kanaan jettan taate ani isiniin ajaa'iba maaliif seetan afaanii dalagaatti daleeduuf afaantu si barbaachisa then onlaayinii teessee shoort koorsii fudhattee ji'a 3 fi ji'a 6 keessatti afaan barbaadu san barachuu dandeessa yoo atummaan maal fedhinnaa waan sanii qabaatte garuu akka ati hin baranne maaltu si godhaa jira akka atiif duran tarkaanfanne akka ati ni yaaddaa ammoo gochaan hin dabaaltu waan san ni yaaddaa gochi biran jiru ni haasoyitaa gochi biran jiru ni hawwitaa gochi biran jiru maali even koorsiilee hedduu fudhattaa garuu gochaan waan sana sii godhuun argitu maaliif akka ta'e ni beektaa ilaalcha ati akka reefuun tana arba warri ijaan qabne torban arba define godhe san describe godhan san arbaa miti isaan wanni isaan arkan is part of arba qaama arbaata arkan malee arba guutuu isaan arkine bar ammoo yoonii fi waan isaan arkan san hundaa'u walitti hafiffinnu taate yusi gamanaa gamasi kan walitti finnee waliin bakka takkaa keenyu taate definitely maal nuu kenna suura arbaa guutuu nuuf kenna yookaan fakkeenya arbaa san guutuu kan hawwu kan barbaadu san nuuf kenna miira hiikaa nuu kenna guusa inni obboleessa kee ilaalcha kan keetan kaati intaltee ani ni yaala garuu moo kunguuni fi wajjin ta'u akkamittiin haasa'a akkamittiin yaala hasaasiniin ani keessatti namattiin hasaastu hasaasiisi keessaasa hasaasiisantu hasaasii ati maallaqa irra qabdu maalleen gara kan kee dhufuudhaaf ni daffaataa biyya adda addaa deemtee jirta wareegama hedduu kafalaa jirta hanguun fi namni raftu satiyyatu maalumaa yaa rabbii kiyya hajettu akka jettu kasi godhe waan takka kan sirreessuu qabdutu jira jechuudha. Anaa sirriidha ilaalchi nan deemuttiin jiru kuni yookaan beekumsi kiyya kun sirriidha jennee yeroo hedduu cufnee paakii goonee deemuu osoo hin tahin maybe karaan ani hin arginiitu jira. Karaa itti waan san hin laaliniitu jira. 21st century namni fedhe abbaan fedhe namni xiqqaan fedhe namni humaan baratin ka fedhe ka waraqaa takka harkaan qabne ka digrii takka harkaan qabne ka ragaa muuxannoo waan adda addaa takka hin qabne lafaa ka'ee ganna 2 ganna 3 keessatti miliyeenara ta'uu hin danda'a. Miliyeenara ta'uun maybe siif ultimate goal ta'uu kan kee dhabuun malaa beek miliyeenara ta'uun ultimate goal illee miti by the way. Miliyeenara ta'uun hegaree ta'e maaliif miliyeenara ta'uu jechuun jiruu si laaffisa malee bar miliyeenara ta'uun goolii yookaan galma keetii miti.
maallaqa harkattu saniin ammoo hawaasa kee tajaajilta maallaqa harkattu saniin maatii kee tajaajilta maallaqa harkattu saniin atiitu jiruu siin malee jiruu si madaaltu sii fi maatii teetiif akka ati kennitu si godha malee maallaqni ultimate goalii miti. Maallaqa kabata keessa yookaan baankii keessa yookaan khaznaa keessa itti cuqqaalteen ta'e sun obboleettii obboleessa. Hoggoonni fi ani dalagadhaa akkana dalagannaa akkas haadee deemnu jiru namoonni koomentiilee takkan ajaa'iba beekanii maallaqumarraa maaliif haasawaa ol ta'a maallaqaatu paawara waan ta'eef qabeenyi humna dinagdeen humna ittiin waa jijjiirtu humna ittiin dhiibbaa uumuu dandeessu maallaqa jechuun haadha ta'e tabaatii sagal garas si baaddattee deebitee si guddiftee saniif wahiin gootaaf dulluma isii keessatti gaafa isiin umriin isiidhaa waa sii kennuu dadhabde keessatti ati waa kennitaaf. So ilaalchi kan kee kanaati maallaqa irra qabdu, ilaalchi kan kee kanaati ifirra qabdu, ilaalchi kan kee kanaati guddina irratti qabdu, ilaalchi kan kee kanaati jijjiirama irratti qabdu. Itti gaafatamummaan isaa si jijjiiruudha. Itti gaafatamummaan ilaalcha kiyyaa abbaan kiyya ilaalcha kiyya jijjiiruu hin danda'u, haati kiyya ilaalcha kiyya jijjiiruu hin dandeessu. Hawaasni kiyya ilaalcha kiyya jijjiiruu hin danda'u. Ammoo ilaalchi suni ijoollummaa tiyyarraa akkana keessa seenuuf isaan dafneetli tattaaffii adda addaa godhan. Ilaalcha irraati qabdu kuni of course guuniif duuba deebite ilaalcha irra ani kana uumamni tiyya tanaa wanni isin jettanii irratti diddan hin jiru. Maaliif ilaalcha waan ta'eef ilaalcha sun immoo eessaa dhufe yoo jettan taate hawaasummaa nuti qabnurraa maatii mana keenyarraa bakka dalagaarraa man barnootarraa bakka amantaarraa duudhaa hawaasni qaburraa saniifuu har'aan tanaanaa akkatti as baate tana yoo argitan anaan as baate tun osoo nifi asin bahin dura namoota hedduutu maal godhe involvii godhe ilaalcha kiyya irratti jechuudha. Ilaalcha narraan qabu kan akkanani sheeppii arra jiru kanaan akka sheeppii ta'u warreen godhan bu'aa hedduu jechuudha. Jechuun akkuma reefu isin tiime kana namoota kan hundaa fi manbarnootaa fi barsiisota kiyyaa fi aadaa amantaa kana hundaatu ilma tokko yookaan ilmoo tokko maal godhaa narish godhanii nyaachisan. Ilaalcha irraan tana nuti qabnu kana bakka takka illee fin ani tanaa jettanii ifitti karaan cufin ati tanaa miti ati kanaa miti. So maal godhuu qabna ilaalchi sirreefun tana arbi kana jedhee dhaabbatee morma kuunillee no arbi sanii miti. Arbi pikchara mataasaa guutuu qaba. So pikchara guutuu arguudhaaf ati ilaalcha kan kee flexibilitiin si barbaachisa. Jechuun ilaalcha kanaatu ilaalcha kiyya basaan akkanaa jettanii wanni isiniif duraan deemtanii jiru obboleeyyiin yoonni fi ilaalcha akkasii fiksidii san qabaattan waan haaraallee simachuudhaaf sammuun teessan banaa miti ilaalcha haaraallee barachuudhaaf illee ifin qopheessine so karoora haaraallee addaabtii godhuudhaaf ifin qopheessine adeemsa haaraa deemuudhaaf illee ifin qopheessine akkas taanarree ati bakkuma kaleessaa sanitti hafta jechuudha san nam tokkolleen si murteessu siit murteessudha nam tokko si murteessuu hin danda'u baay'ee abbaan fedhe hayyuun fedhe beekaan fedhe gorsaan fedhe barsiisaan fedhe si jaalatanii miti yoo lubbuu isaanii baasanii si keessa kaayan yoo ati jijjiiramuudhaaf hin murteessin nam tokko hin danda'u. Saniifuu if dura tarkaanfachuudhaaf if dura deemuudhaaf dura wanni nuti jijjiiruudhaaf tattaafachuu qabu jireenya keenya osoo hin tahin yookaan immoo taatee jiruu teenya keessatti mul'attu osoo hin tahin waan hin mul'anne waan namni biraa itti humna hin qabne waan namni biraa jijjiiruufis humna itti hin qabne. Waan remote controliidhaan hin jijjiiramne waan addunyaan tun guutuun walitti qabamtee si jijjiiruu hin dandeenye si malee abbichi jijjiirama saniisi gaafa dhugaa keessan dhugaa keeti jedhu gaafa dhugaadha itti gaafatamummaan jiruuti yaa ana itti gaafatamaan jiruuti yaa ana itti gaafatamummaa guutuun fudhadha jettee gaafa if jijjiiruudhaaf tarkaanfii jalqabde dhugumatti jijjiirama san fide. Namoota hedduutu jira hawlaa cufatanii taa'anii gaafa tokko murteeffatanii ulaa san bananii addunyaa gabbahanii waan ajaa'ibaa raajii hojjetan. Waa'ee ni murteessan. Ilaalcha isaanii jijjiiruudhaaf murteessan jechuudha. Ilaalcha waan kaleessa irratti qaban san bifa kaleessaa saniin osoo hin ta'in karaa addaatiin ilaaluudhaaf if qopheessan banatan. Saniifuu yeroodhaaf ilaalcha ati qabdu si murteessadha. Yeroo tanteetii irratti gaafa ilaalcha kan kee jijjiirtu obboleettii obboleessa kee nam tokko illee si hin danda'u. Maaliif humnaa fi dandeettii rabbiin guddaan si keessa kaayisan kan jijjiiruudhaaf lafa kaatu gaafa edaa kanan qaba edaa akkanaa gaafa jette jechuudha gaafa ulaa tantee banti gaafa fooddaa jijjiiramaa ifitti banuudhaa jalqabde namni si dhaqqabu hin jiru.
Saniifuu ilaalcha kan kee jijjiirteeti bu'aa jiruu ta'e keessa jiru. Yookaan immoo waan jiruu ta'e keessatti argachuu barbaadu san kan argachuu dandeessu, kan fiduu dandeessu. Furuuta san hundaafuu yookaan immoo oomishummaa san fiduu kan dandeenyu gaafa ilaalcha keenya jijjiiruudhaaf murteeffannedha. Ilaalcha kan kee itti gaafatamummaa ta'e. Saniifuu ilaalcha kan kee sirreessuudhaaf, qoruuf, garana godhuudhaaf, garas godhuudhaaf qopheessi. Imalli milkiidhaa imala keeti, jiruun milkiidhaa siin malti, jireenya guddaa hawwituuf san akka jiraattuuf ilaalcharraa jalqabe. Jiraadhu, horii bulii deebi'e.